Akkam jirtan ijoollee? Nagaa keessanii? Har'a oduu durii yeeyyii kallee hoolaa uffatee jedhu tokko isinii fideera. Obsaan na caqasaa. Bara durii yeroo tokko tikseewwan hundi hoolota isaanii of eeggannoodhaan eegaa turan. Sababa kanaaf yeeyyii waan nyaatu dhabee utuma asii fi achi deemaa jooruu mana tokko duba kallee hoolaa warri irraanfatee argate. Guyyaa itti aanuttis yeeyyiin kallee hoolaa sana uffatee hoolota of fakkeessuudhaan bakka isaan marga itti dheedan dhaqee itti makame. Sana booda aduun gaafa dhiitu isaan waliin gara mooraatti gale. Egaa gara manaa galee booda abbaan hoolotaa foon nyaachuu waan barbaadeef hoolaa qalatuu filachuudhaaf gara mooraa seenee yeeyyii kallee hoolaa uffate sana fudhatee waan hoolaa itti fakkaateef qalatee jedhama. Ijoollee oduu durii kanarraa maal barattan? Mee maatii keessan waliin mari'adhaa. Gaaf biraa oduu durii bareedaa kan biraatiin haga walitti deebinutti nagaatti.